nama afurii saahiba jan tokko moluudha qaba jan tokko cittoo qabu tokko ijaa'imummaa yaasa tokko immoo furriidha yaasa kana isaan afran aduu keessa walitti dhufan waliin jaan ani sarraan tana moluutii tana nama qon atis imimmaan firraa naqin atis furrii firraa naqin dinka cittoodhaa kana jabaatte beekta cittoon tana duuba suugaatan nama kakaati beekta yaa boojeen arraan tana fiicha warraa boluu tokko walitti dhufanii jeellaa akkana wal godhanii jeni beekta furriitis cinaa taa'etu ba yaamati tana haasoo ittaa jeni har'a fiifi xayyaarri tokko dhufeetuma jeen asuma Roggaa kana kamoluu qabu jee amma aduun guddee miree dubbiin tanuma ajaa'ibaa jee beekta kana jeen kan jimmaa ta'e wallaahi isin namoo qabachiiftu. Guutuu channel humna Oromoo Jabeessa China Dabada. Ammoo wanni kana waan hedduudhaan qabaa beekta yoo yerootti qabaatu. Asii malatti. Wanni siidoo maal seeta? Maaliin sabada? Gurbaa tokko hojjan. Waa'ee aaqilaatiin si magaa aaqilli dubbii fixaa jan. Sah. Tamam. Sah naam. Aaqilli sanga akkama dubbii fixaa kan jettu taate fakkeenya isaan siima. Gurbaa tokko haadha manaa fuudhee isaanii baranoodha. Yeroo hunganna. Akkasi bobbaa rukute. Kana duuba yeroo midhaan lafaa ol ka'e kana haree dhaltuu tokko qabanii akka harreetti san fuudhee kara bobbaa hutee beekta. Kana jaartiin gaati qorra dhaabbattee hojjaa geessuuf kutte ayatti hoggaa dheetu inni harreetti duuba dhaabbachuu jira. Ni ilaalte waan inni godhuuf ni ilaalte ani beeku waan inni godhu gawallee harreetti uddufoorii ta'eensaa wallee uddufoo irraa dhigu jira. Akkas ilaalteetuma osoo bukkesan hin geengaa makarajaa lafa keessee kaatee firraa deemtee beekta. Akkas gaarreetti bira hoggaas garagaru makarajaa lafa harkee akka jaartiin dhufte beekee beekta. Amma ka eeggaa fiigee mana gale hoggaa mana galu jaartiin hin jirtu mire amma beekee mire sababa makarajaa sanichi dhufuuti illaa isii malee namni fidu hin jiru. Ka'ee maanguddoo ergee gaagaluu diddee beekta. Akkasi duuba gaa hayyuu ganda dhage. Yaayyuu keenya garteen jaatiin tiyye sokkoteeti gartee naagaluu didde maanguddoo hundatti ergee naagaluu didde akkamiin godhaan jenneen ere. Mee waan isin itti sokkite ati nan dho'isinii naa himii jeen ayyichinis. Akkasi gaa harreetti teenya takka gartee uddifoor qabdi uddifoorii irraa argayyeen isaa beekta. Akkasitti aboo jeen hamburgu nama niin dhaqa. Ati immoo galgala maanguddoo ergi jeen. Akkasi gaa ganama ayyichi ta'a. Isin ulaa isaanii dura akkana taa'uutu na taa'u jirti beekta. Ulaa isii bira gee. Yeeyye. Dubbii nama duraa dabde hayyuu dama deeffatanii maarree nama duraa dabde sarree dama deeffatanii jedhu bira qote maarree nama biraa dabde sangaalaa afaan Oromootiin irraa birreen baafnu akkas jecha qotee beekta amma intalti jetta amma dubbiin dibdeetuma gajjettee haadha hawwisante ammaa asuma garagaleete dubbii nama duraa dabde hayyuu dama deeffatanii maarree nama duraa dabde sarree dama deeffatanii jedhu amma bira qote beekta. Akkasi jette jette illaa saboo wadalla kiyya illaa jaalalmaa naaf qabu ibsa harreetti gartee duraa dabdee gartee diriirfachuu jira malee waajibba kiyyaaf gartee harreetti ta'ee mara hin dhayne way ana haabatu hin jenne akkamittiin galan jenne illaa duraa xillattee yaabaa anumaaf rifatee jette qammasiin garaa nyaatte dubbiin amma galuun qaba akkasi galgala qaamaa guddaan dayitee beekta. Kana haadha abbaa siitiin gaa manguddoon mee dubbii abaluu tana laallaatee kaa isii ka galchinu barbaana gulantaa sirra jaanii ni beektaa haadhaa fi abbaa isiitiin. Akkanti jaangaa gurbaan kaa gumee ka manguddoo erganii gartee nutti si galchine naani gartee galuu didde. Mee arrallee kaa dubbiin isuma harka jirti. Mee isuma tana gaafadhaa jaanii ni beektaa. Akkasitti gaa abaluu kam jetta kaa si galchinaa gulantaa teerra kaa waan jiraatis haasofna gulantaa ni beektaa dur. Gulantaan ta'u yaa maal jira? Gulantaa jechuun mana booroo ifii jechuudha. Dinqaa jaaniin afaan Oromootti booroo yookiin dinqaa jaaniin mana isii jechuudha. Kana gaa akkasitti manguddoon akkana si galchinaati kam jettan jenneen akkas jetteen ka duraan akkatti galtuu barbaaddi mire illaa maarreen isi jaarsaa illaa duraa dabde malee jibba isiitiif baharratti bira hin dhayne akkasitti yaa abbaa baluu warraan tan isinumaa hojjechaa ufa Isinummaa jecha isinuu dhuftanii achumarraa kaatanii isinummaan irra naa jecha dhuftanii
Takkitti arraan tanaatan. Akkamitti hin galle? Isilmaa jeetu namaan galaa yaa maatii miti jette beektaa. Kanaaf wanni inni siin jiru wanni nama duraa dabdee harree dabatee uffatanii jirtu aaqilaatu dubbii akkasii fixee jaartii san galchee jechuu gurbaas laa intaltiin galtu ture na jibbee jedhe maaliif Oromoon ulee gowwaa cabsu manna ilma aaqilaa ajjeesu wayyaa jetti maaliif jennaan ulee gowwaa yoo cabsite yoo tasanirrallee bareeddu fiddeef xiyyuma san siin jaa mee tasaa san cabtee ta'ee isaa fiddaaf fa'a kafsi godhaa jechuudha hojii si dorga aaqilli immoo ilmoo isaa ajjeefte kan du'an deebuu jeeti waan irraa asaa qofatee waan galanii gale beekee karaa furmaataa deemas hin dararuu jechuudha nama afurii saahiba jaan tokko moluudha qaba jaan tokko cittoo qaba tokko ijaa'imummaa yaasa tokko immoo furriidha yaasa kana isaan afran aduu keessa walitti dhufan waliin jaan ani sarraan tana moluu tiyyatana nama qonna atis imimmaan firraa naqin atis furrii firraa naqin atis cittoo teessana noqatiin jaanii beektaa ammoo osoo waliin taanii ta'a dubbiin ka cittoodhaa kana jabaatte beektaa cittoon tola duuba suugaadhaan nama kakaati beektaa yaa boojeen arraan tana dibicha warraa boluu tokko walitti dhufanii jeellaa akkana wal godhanii jeeni beektaa Akkamitti du'a haala galfatu jira? yaa hangana hoqachuu jira furriitis cinaa taa'ee tuba yaa mati tana haasoo ittaa jeeni har'a fi xayyaarri tokko dhufeetuma jeen asuma furrii firraa fuudhe Roggaa kana kamoluu qabu jira amma aduun guddee mire aboo dubbiin tanuma ajaa'ibaa ta'ee beekaa roggaa kana jeen kan kan jimmaa ta'e wallaahi isin namoo qabachiiftan jarri afran muka digartee jara tokko yaani beektaa kanaaf gartee wanni hedduu oduu durii tana keessa jirti Wallahi. Dhugaa rabbii qofaadha. jaarsa waggaa jaan Oromoon jaarsi kuusa seenaati kuusa seenaa namni afaan Oromoo beeku ni beeka kuusa seenaadhaati Awwaalii mana raabdee. soo kanaaf akkasitti wanni akkasiis hedduu jira beektaa gaaf tokko biyyoota nyaggaa kun himinaam liumaan ijitiyyaan arge namtichi tokko Oromoo tasalaalee kana hara biyyoota nyaa san dhufe akkasitti waltajjii bahaa jaan dirqama kaaraddaan guutuun akkasitti ijaa dhukkuba yeroo gimboottana ciitichaa akka malee jira hojii tumbocoo qabdi beektaa akkasi gaa waltajjii tanarra waan haasawan inni dhaga'u jechuun ciitichuma kana ijarraa fuudha akkanuma ja'a beektaa kaftee beektaa amma gaa hoggaa birraa waan takkaa sin dhaggeeffaneeti sirraa dhorkaalee mire akkasi hoggaa namni gala qabu ka'e akkasi jeen gaa hoggaa dhorkee gaddabe gaa farmaasirii kanaa deebichitte manna edi jeen ilma haadha gadiraa jeen hiriyaan kee dammaatee asuma kokochi jeeni beektaa kanniisa baanaa beekadhu edi jeen ilma haadha gadiraa hiriyaan kee dammaatee asuma ija kokochi jeeni beektaa yaaboo akkasitti zawwi akkas jeyaanii gaafa san qoflaan karaa nu dhukkubee gaafa san ijoolleedha beektaa wanni sun akka diraamaa taate ilma haadha gadiraa inni hojjetanni gaafa san hiriyaan kee dammaatee ija kokochi nama jedhanii Rai kan hobi ni kita dugaan mana rai cuma mau fan udah tak mau jalan gen mana marah jen mana kata. Akan itu mau fan itu. Tokko tu. Biar ada di bunga roti aja. Korma olah tu. Korma isare gujah tu kucing aku dah tegan. Karena duba. Korma olah koni. Hati mana sa? Ilmu deisif. Kang koreca koni hindenya beta. Karena itu dufe. Perbaisa ko ini reda akasi thabo jen hati mana kayak ilmu sidai sejen ilita jen ilmu nade sejen biro kan ada gurba jen ani kan itu kok kan nama galgale tija olu kunu jarti ki jaga tenitin ki ilmu nande ne kan kesi itu betul lagi nya akam itu kata ilmu nadora sidai sejen badi jen gowa wai ijamman dal chani jetten Yammalee dhalchuun danda'anii jeeni akkasitti korbeessa qaanfachiisee deemee no wanni jechuun korbeessini obobsaa mere kormaan olaa wayii dubbataare ani akkana jaartii xiyyaa olu kun gortee jaartiin ilma naan dhalle ati akkamitti gartee siiti dubbatuun dhageenya akkam ilma na dura dhaltaadha mormii dhufatanii deem jeen kaa yammalee ilma hin dhalan ni miti kormaa lukkuu kormaa durree kormaa saree wadala harree afaan bariisaa kana wayidduu wal jalaa fuudhan jaan akkas gaa wal jalaa qaban ati laa hullaan
Kana duba tokkicha kaganama. Subiidhaan mire. Ayyee. Itti suuqee jedhu beekta. Yoo kana sarichi yeenka. Yom jennee nire. Yom jee beekta. Ayyee. Waggaa kana hormaana durree jeen. Ammoo jennee beekta mana keessa fiigee. Waggaa kana wadalli sachi dhaabbata. Haqqana'u jee beekta. Afaan Arabaati haqqi. Afaan Amaaraa ta'a. Dhugaadha jeen haqquma. Haqqana'u waan kana beekan namaa kana akkana walitti tolchine oduu nama hojiisu waa tolcha malee. Isa akka lukkuu basha ofii jinni tunutti gartee haasa'u kana beekan. Illoo ilma namaa kanaa jiru sammuun isaa kun akka kompiitaraa jira. Kaa walitti deebisuu danda'a. Namni keenya nama hedduu jira. Nuufalcha attiin beekanta. Takkanaati qophiin ta'e ta'arraa tana fakkaatti akkasuma warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib sheer laayik godhaati. Nu jajjabeessaa wantoota ammaa tanaas inshaallah yeroo gabaabduu keessatti gara biraamaatti ni argattan. Wanni birama. Kalaas yeroon ga'e jedhamuudhi. Asii achi gartee miti haa ni ga'a. Guyyaa biraatti inshaallah. Nu jajjabeessaa nageetti nuuf tura. Godhuu waannaan immoo mancasaa babbaa kiyyaaf dadheetiin isin dhufaa beekaddaa beekkas hin jirtu. Sabaataan godhina hin. Laal.